waldayni kenna kuni waldaya namoomati waldaya siyaasarraa qulqulluuti tirfii buufachuurraa qulqulluuti amantiirraa qulqulluuti namoomaan ilma namaatiin akka namaatitti waldaya qarqaaru arsibale warrasiiko fi mandooti kabulala fi wajale murka saba maka uma oromole keessumatti waldaansi komandoo kan sadarkaa addunyaa yeroo garagaraatti hawaasa biyya jiru gargaaraa ture. Isin immoo dura ta'aa boordii kan waldaansi komandoo kan sadarkaa addunyaati Obbo Mohammad hundeeffama waldicharraa kaanee gargaarsa amma taasisaa jiru irratti haala akkamiitiin geggeessaa jira kan jirutti adeemnu. Waldayni komandoo maqaan isaa hundeessi komandoo addunyaalessaa jedhamee waamama. Waldayni kuni waldaya namoomaatii fi misoomaatii akkuma asin dura biyya keessatti yeroo adda addaatitti akka Maccaatuu lama akka Ituuf Ubbannaa akka Raayyaa Taasifamuu akka argitee ilmaan Oromoo gosa jiranii fi akkaataa itti jiranii akkaataa itti qubatanirraa ka'anii uf ijaaranii biyya keessattis wal qarqaaraa turanii rakkinna adda addaa keessa wal qarqaaraa keessa qaxxaamuranitti nutis sababa adda addaatiin biyyarraa facaanee baanee addunyaa kanarratti sababa adda addaatiin qubanneetiin kan jirru jechuudha. Keessattuu naannoon komandoo jennee waamnu kuni jechuudha. Bara dheeraa mootummoota dhuftee dabrate waliin lola keessa seene keessaanii karaa biyya alaatitti babbaqataatiin ture, karaa Somaaliyaa, karaa Keeniyaa, karaa Jibuutii bakkee adda addaatti babbaqataatiin ture. Kanarraa ka'eetiin karaa biyya ambaa karaa westii kana karaa addunyaa karaa dhiyaa kanatti garaan as babbaheetiin waytii jirutti ummata kana qubsiisuu jiraachisuu hojii qabsiisuu aadaa fi afaan biyya kana barsiisuun rakkinna guddaa sila tureef kanneen irratti bobba'uun nurra ture. Kana caalaa ammoo ijoolleen yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti dhalataniitiin guguddatan kunniin afaan ofii aadaa ofii eenyummaa ofii dagataniitiin eessarraa yoo jedhaniin ani Chicaagoo irraa, Luuziyaanaa irraa, Waashingtan DC irraa kanaaf kana jedhaniitiin uf wallaalanii jechuudha. Identitii ofii gatanii eenyummaa ofii gataniitiin eenyummaa biyya ambaa kana qabatanii haala jiraatan keessatti kuni badiinsa namni eessarraa hogguu jedhanii ufiimuu qaba. Bakkee irraa baheetiin jedhee ani Oromoodhaa, Oromiyaa irraa, Itoophiyaa irraa jedhe akkasitti ufiimuu isarra jira jechuudhaan ijoolleen akkasitti neetwoorkii tokko ijaarattee wal quba qabaattee wal qarqartee akka hawaasaatitti jiraattu godhuudhaaf kaayoon awwala gaafa irraa kaanee jechuudha. Achirraa ammoo tuyyuu manguddoonni dulloomaa deemanii dadhabaa deemanii kanneenis kunuunsuun akkan ko'oomanni godhuun kaayoo kenna keessa tokko furdaa isaa ture. Afaan aadaa waan adda addaa keessatti hojjetaatiin turre irratti hojjechuudhaaf kaayoo qabnaa turre. Akkasumas ammoo uummata keenya ka biyya jiruttis hidhachuudhaan misooma keessatti mana haakimii keessatti mana barnootaa keessatti waan hojjetamu mara keessatti akkamitti qarqaarra kan jedhuudhaa fi dhumarratti ammoo kaayoon isaa bal'aadha. Amma yeroo qabnu kanaan ibsinee geessuu waan hin dandeenyeef balaa adda addaa karaa uumaatii fi karaa namaatiinis uummata keenya irratti gahuu danda'u irraa qooda fudhachuun barbaachisaadha yaada jedhuun kaayoo lafa kaahanneetiin hin deemne amma reef akkasitti ta'e wayitii uummanni keenya bakkee adda addaarraa buqqa'ee rakkate qarqaaruu fi bira dhaabbachuun uummata keenya karaa kanarratti qindeessuu irratti kaayoo olaanaa taphataatiin hin ture. Ammas haaluma kanaanii karaa koronaa tokko as deebineetiin hin jennu koronaan kun dhukkuba hamaa uummanni keenya akka gaariitti hin hubatini dhukkuba warri qabeenya qabu warri dandeettii qabu warri beekumsa qabu warri teknooloojiidhaan sadarkaa awwalaa irra jira jedhamu akka Jaapaanii ka akka Kooriyaa ka akka Faransaayii ka akka Kaka Amerika, Spain, Faransaay, Jarmanii kunneen hundi isaatu iyyuu rakkinna guddaa keessa seenetti namoonni akka ajaa'ibaatti irraa dhumanii waa godhuu dadhabanii
yoo ka yaadannu taate hundi kennaayyuu nugusichi yookaan ammoo tuyyu pirezidaantichi Xaaliyaanii lafaa olitti samii gaditti wani nu godhin hin jiru hinjifatamne waan kana hinjifachuu hin dandeenye harka keessan rabbiin jala nuu qabadhaa nuu iyyaa jedheetiniin haala kadhate san keessa jirra jechuudha. As deemi'itii biyya Ameerikaanii kana keessatti yoo ka deebineetiin ilaallu taate mootummaan amma biyya kana geggeessaatiin hin jiru Trump biyya kiyya kana keessa terroristii fi koronaan seenuu hin dandayu jedheetiniin bokkisaatiin ture haala amma keessa jirutti akkuma reefatti himtetti 800 ol dhukkubaan qabamee 45 ol du'aan geggeeffamee itti jiru keessatti waan godhu dhabee rakkatee cinqaa guddaa keessa akka jiru beekamaadha jechuudha. Amma gaa wanni ilaaluu qabnu rakkinni akkanatti jiru kuni rakkinni biyya gugurdoo mooyate kuni gaafa karaa biyya keenyaa gaddeebi'e maal godhuu dandayaa jennee akka tilmaamnu taate aadaa uummanni keenya keessa jiraatu waliin jireenya isaa waliin nyaata isaa waliin dhugiitii isaa cidha isaa du'a isaa keessatti afooshaa isaa keessatti bakkee adda addaa bakkee jiru irratti jiruun isaa ka walitti dhufiitiidhaan irratti hundaa'e jechuudha. Namni keenya walitti dhufeet waliin jiraata waliin bula nama hedduu ta'eetiin kana keessattuu itti ilaalleetiin jennu yoo ka gadi bu'u taate maal ta'a jenneetiin tilmaamuun guddaa nama dhiba jechuudha. Warri humna qabu kan haakimii gahaa qabu kan narsoota gahaa qabu kan mana haakimii meeshaa gahaa qabu haala dadhabetti kenna kuni wagguu inni bira gaheetiin jedhe maal ta'uu danda'a jechuun dhugumatti tilmaamuun nama dhiba jechuudha. Kanaaf jecha namni keenya ammallee hubachuu qaba waan kana beekeetiin jala dheessuu qaba. Miseensonni keenya ka biyya alaa jiran deeggartoonni keenya ka biyya alaa jiran addunyaa guutuu irra ka jiran wanni jaraa dhaamnu ummata kanaa bilbila dubbisaan rakkoon tun hagam takka akka geettu itti hima. Biyya keenya keessatti namni guddaan du'eetiin waan hin argaminiif namni waan kana akka taphaatitti ilaalaatiin hin jira. Namni qaata addaan dheessa biyya ambaatitti ilmi haadharraa dheesse haati ilmarraa dheessite abbaan ilmarraa dheesse firri obboleessi obboleettii walirraa dheessite rakkina guddaa keessa jiran. Waytiin ammoo badummaan isaa yoo namni du'e nama du'e san nama dhukkubsate san yaaluun hin danda'amu bira teettee ol qabdee gadi qabdeetiin ilaaluun hin danda'amu. Gaafa inni du'eetiin hin jedhee dhiquu hin dandeettu kafanuu hin dandeettu bakka inni awwaalame hin beeytu hin darbama jechuudha. Kanaaf ummanni keenya kana jalaa maal ta'uu qabaa jettee kana gaafatteef of eeggannoo cimaa godhuu qaba biyya keessatti. Akka taphaatitti ilaaluun isarra hin jiru anamma fakkeenyaaf bilbileetiin namoota tokko itti dubbiseetiin hin jedhu dhukkuba akkanumaan faranjii fixuuf dhufe akka godhanitti ilaalan dhukkuba karkarroo yookaan saree nyaachuuf warra saree nyaatuu fi karkarroo nyaatu qofaaf warra booyyee nyaatu qofaaf dhufe akka tahee fudhatanii ilaalan yookaan nama yakka badii guddaa rabbi irratti hojjete rabbi itti dallaneetiin hin fide jecha irratti ilaalan kuni dhugaa tahee rabbiin dallansuun rabbi argisiisuu dhugaa tahee garuu dallansuun suni kama faranjii gubbatti dhaabbattuu miti biyya keenya gahuu dandeetti gaafa biyya keenya geette humna hin qabnu humna rabbii malee wanti ofirraa dhaamnuun hin jiru. Kanaaf jecha namni ala jirullee karaa danda'e hundaan durseetiin barnoota kennuu barbaachisaadha. Kanaan ganda keessanitti qe'ee keessanitti ollaa keessanitti karaa dandeettan maraan birmadhaa jechuu barbaannaa. Waldaansi komaandoo kan idil addunyaa maal godhee jira yookaan immoo gara fuulduraatti karoora akkamii qaba dhukkuba kana dura dhaabbachuudhaaf gara biyyaatti? Bareeda ulfaadhu akkuma siin jedhetti waldayni keenya kuni waldayaa namoomaati. Waldayaa siyaasaa irraa qulqulluuti, tirfii buufachuu irraa qulqulluuti, amantii irraa qulqulluuti, namoomaan ilma namaatiin akka namaatitti waldayaa qarqaaru. Kanarratti hundaa'uudhaan yeroo asiin dura uummanni keenya bakkee adda addaa irraa buqqa'ee beelahee haga danda'ameen addunyaa guutuu irratti iyyuudhaan waan adda addaa godhamaatiin hin ture. Waldayni kun giloobaalii akkuma ammareef jennetti kontinentaalii jahaa ol yookaan ammoo tuyyuu biyyoota gurguddoo jahaa ol of keessaa qabu jechuudha. Biyyoota akka Awurooppaa, akka Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa,
South Africa, biyyoota Araboota kanneen hunda keessatti maandhee fi ijaarsa adda addaa keessaa qabna jechuudha. Argateetiin caasaa mataa isaa danda'e qabaateetiin yeroo adda addaatitti socho'u karaa uummata keenyaa kanaan karaa miseensota keenyaa deeggartoota keenyaa hawaasa keenya bal'aatiin wanni godhuu barbaanneetiin karoorfanne hedduutu jira jechuudha. Akkuma reef jenne tokkoffaa waan kana barsiisuu fi hubachiisuu irratti iyya dabarsuu irratti mana maraatu haga danda'ameen bilbilaa fi waan adda addaatiin dhaqqabuudhaan waan kana akka hubannoon gahaan godhamu godhuu irratti hojjetamaa jira. Ammallee hojjechuun isaa itti fufaa jechuudha. Akka mareeffatitu itetti ammoo karaa biyyaatitti keemikaala waan harka ittiin qulqulleeffatan irraa hojjetan karaa biyyaa ergineetiin jirra. Wanni isaa waliin miksara isaa waliin yookaan ammoo tuyyuu isaa itti walitti naqaniitiin walitti makanii ittiin hojjetan jechuudha. Akkasumas ammoo iskeela yookaan miizaana waan san irra kahanii ittiin mazananii ittiin hojjetan. Akkasumas ammoo warri waan san hojjetu akka hin miidhamneef waan akka maaskii harkatti godhatanii ka funyaanii godhatanii ka adda addaa kana piipii jedhamee beekamu kanneen waan akkasiisaniin walitti qabneetiin ergineetiin jira jechuudha. Ammatti Finfinnee gaheetiin mana gumrukaatii baafamuudhaaf hojiin irratti hojjetamaatiin jira. Kana qofaa miti suni karaa sanii waan achi gahee karaa ammoo birootiin online GoFundMe banneetiin yookaan continue to help kan jedhu banneetiin namoonni kenna waan danda'an hundaa waliif funaananii achirratti darbaa jiranii ammallee wanni nama kenna gaafannu bakka jirutti abbama fedheeyyuu nama ilma namaa ta'e ka waa gargaaruu barbaadu gaafannu yoo ka jiraatu taate wanni suni rakkinna kanaaf gumaachuudhaaf waan banameetiin irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef waan dandeettanitti nu darba waan dandeettanitti darba irraa hin hafina diqqaa jettanii guddaa jettanii yaadina wanni tokkiyyuu diqqoon isiillee hin qarqaarti birriin 10-20 illee yoo achi biyya keenyatti deebi'eetiin hin qarqaara kanarratti nu hojjedhaa jenna. Kana alatti waldaan keenya kun heeraa fi seeraan biyya Ameerikaa kana keessatti hundaa'ee hayyama mataa isaa qaba. Ammoo kanaanillee hin fayyadamneetiin uummata namoota nama qarqaaruu danda'an kan biroo ka Oromoorraa ala ta'anillee yoo ka jiraatan taate karaa itti qunnamameetiin qarqaarsi kun uummata guurameetiin uummata keenyaan dhaqqabu irratti hojjetaatiin jirra. Ammas ammoo biyya keessattis akkasumatti hayyama mataa isaa danda'e baafanneetiin lafarratti uummata hojjetu daayirektara mataa isaa qabna. Ammas jarris immoo ol gahaniitiin haakimtoota naannoo san jiranii fi waldayoota adda addaa kan naannoo san jiran ka dubartoota ka dargaggoota mara walitti qabaniitiin gurmaa'aniitiin akeeka yookaan ammoo tuyyuu waan dursaa itti kennamuu qabuu fi akkamitti maa irratti xiyyeeffachuu akka qabnu karoora nu ergantu jira. Karoora san irratti hundooyinee wanni nu amma irratti hojjechuudhaaf karoorfanneetiin socho'aatiin hin jirru yoo ka jiraatu taate hospitaalota kiliinikaa fi akkasumas warra haakimtoota narsootaa fi warra dhukkuba kana to'achuudhaaf fuula duraa dhaabataniitiin dhukkuba kana wal lolan akka jarrillee miidhamaniitiin achi booda namni bakkee dhaqu dhabeetiin hin rakkanne jechaadhaaf kanarratti hojjannaa gorsa achi arganneen jechuudha. Haala qabatamaa lafarra jiru irratti hundooyineetiin waan dalaynaa kanaaf jecha namni kenna akka danda'een qabeenya qabuun akka nu qarqaaru barbaannaa kanarratti aansuudhaan ammallee karaa taaksii foorsii adda addaa tiimii adda addaa bakka adda addaa irratti ijaarreetiin socho'aatiin jiran jechuudha. Kanaadaa irra socho'aa jiran, Awurooppaa irratti akka gaariitti socho'aa jiran, bakka adda addaatti akkuma USA keessatti socho'aa jiran, bakka adda addaatti namoonni kenna bilbilaanis barruunis imeeliinis waan adda addaatiin uummata keenya dhaqqabuudhaan namoota keenya dhaqqabuudhaan afooshoota jiran dhaqqabuudhaan ijaarsa mana keessa taa'uun isarra jiru. Akka nam tokkoottillee akka jaarmiyaatittillee akka maatii tokkoottillee uummata kana akka erginuu godhuudhaan kanarratti xiyyeeffanneetiin jira waan karaa amma koronaa laaluun jechuudha. Namni nama ta'e kabalaa amma deemaa jiru kana argu
callisee mana keessa taa'uun isarra hin jiru. Akka nam tokkoottillee akka jaarmiyaatittillee akka maatii tokkootittillee waan danda'e godhuu danda'utu isarra jira. Dhukkubni akka ammareef jenne sanyii laal, gosa laal, saba laal, sablammummaa laal, amantii laal, dhala laal akka jiru lafarraa nama duguugaa jiru kuni asoo danda'ame gaafa inni chaayinaa keessatti mul'ate san asoo addunyaan guutuu walii galtee akka inni achi keessaa hin baane achi keessatti ajjeesuu ka dandeettu taate Ameerikaaniin har'a nama 800,000 qabsiifteetiin inni nama 45 qabriidhaan hin geettu turte. Waliigalatti har'a gara miliyoona 2.5 uummanni dhumee qabamee jira jechuudha. Gara 170,000 biyyee ta'e jechuudha. Asoo gaafa duraa namni marti waliigalee wal qarqaaree mootummaan akka mootummaatitti uummanni akka uummataatitti beekaan akka beekaatitti dandeettii ofii qabeenya ofii walitti qabee dhaqee chaayinaa keessatti dhukkuba san hambisuu danda'u taate uummanni akka ammaatitti kunoo lafarraa dhumee fi ka amma achillee dhumuudhaaf tilmaamamaa jiru kun hundi isaatu silaa irraa hin baraaramaa ture jechuudha. Wanni ani kana jedhuuf dhukkubni kuni hiriyyaan qabu. Balleessaa keessattillee hiriyyaan qabu. Ajjechaa keessattillee hiriyyaan qabu. Akkuma reef obboleessi kiyya jedhe ogeessi fayyaa qorichi isaaf hin argamne dawaan biroo ka waraanatanii irraa baraaranii waan hin argaminiif namni hundi isaatu ciniinnateetiin waan kanaa birmachuu qabaa. Akka danda'een yoo danda'e karaa jaarmiyoota ijaaramanii jiraniin karaa isaatiin yoo dadhabe ammoo akkuma dhuunfaatiinuu asoo garuu waa tokko asoo hin godhin bira taree gaafa namni lafarraa dhumeetiin hin jedhe gaabbuun nadaamayuun asoo kana godhee jiraadhe jechuun nama waan dhibuuf namni hundi isaatu waan danda'e akka godhu kadhadha irra deddeebi'ee jechuun kanatti aansee maal jaasitti fakkaatee namni martinuu rakkina keessa jira ka jedhutu jira. Amma fakkeenyaaf karaa waldaa kennaatiin wayitii bakkee adda addaa rakkabneetiin hin gaafannu naannooma isaanittuu rakkina keessa akka jiran himan jechuudha. Namoota biyya alaa baqatanii dhufan South Afrikaa deeqama fakkeenyaaf hawaasa uummata keenya karaa adda addaatiin qarqaaraatiin hin turan jechuudha. Dursaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf dura dhaabatanii qarqaaraa turan. Har'a namootuma achi keessa jiran ka baqatanii biyya san keessa jiran qarqaaranii irraa hafanii nama biraa qarqaaruu haala hin dandeenye irra gahaniitti hin jiran. Yamaniin fudhaa, Liibiyaa fudhadhaa, Keeniyaa fudhadhaa, bakka adda addaatitti uummanni keenya rakkina guddaa irra waan jiruuf karaa danda'ame maraan karaa gurmaa'ee fi hin gurmaa'iniin illee fakkeenya kennaa fi kana fakkaatuu fi kanarra wayyoo qabullee faana bu'uudhaan qarqaarsi kennamutu isarra jira. Namni biroollee akkanumatti ka manatti deebi'eetti hin gallettu heddummaata. Haa ta'u malee har'allee warra manatti galle kanatu uummata keenya ka amma bakkee reef maqaan dhadhahee san keessa jiru tu caalaa rakkataatiin hin jira jechuudha. Yoo xiqqaate mootummaan asitti waan nyaannu namaa hin darba. Waan uffannu karaa manaa hin qabna. Kanaaf waan ta'eef wama dandeenye irraa waa godhuu danda'utu nurra jira. Rakkinni biroo guddichi ammoo dhukkuba kana jalaa dheessaa manatti galuu malee qorichi baa hin jiru jennee wayitii uummata keenya gorsinu. Namni keenya wayitii karaa manaa ol deebi'ee manatti galu. Namoota guyyaadhaan waa hojjetaniitiin nyaata guyyaadhaan argatantu jira. Guyyaa mana oolansa waan nyaataniin argatan jechuudha. Rakkina guddaa irra bu'uudhaaf deeman jechuudha. Kanaaf waan arganne waan mootummaan nu darberraayyuu hojiirraallee dhaabannu waan mootummaan nu darberraayyuu haga tokko akka sadaqaatitti ni yaddu. Ramadaan fa'aa keessa jirra akka zakaatitti ni yaddu warri islaama taatillee akka taateen garuu asoo waa hin godhin hinaafinii jedhaan namaanillee waldayoonni biroollee namoonni biroollee kaa dammaqaa fiigaa yeroo walii birmatan amma yeroon iyyan amma yeroon iyya dabarsan amma eega wanni kun babal'atee biyya san keessa wal gahe boodaan biyya san keessaa baasuun inuu hin danda'amu awwaaluun hin danda'amu namni badatti hafuuf deema rabbiin nu haa baasu kanaaf namni hundinuu fuula isaa karaa kanatti haa garagalfatu waan ibaadii isaa jechuu garaagartummaa isaa maali isaa waan addaan bahu waan gamaa hunda isaa dhiisee kanarratti xiyyeeffateetiin hin balaa kana jalaa uummata keenya baraaruudhaaf
socho'uu qabna akka tokkotti gurmuu tokko taanee kan jedhu namni uf gahee ani waan kana jara bilisaa uummata akkaan dhaqqabu hin jiru jedheetiin hin dubbatu danda'amuun hin jiru. Kanaaf fakkeenni ammallee Tiraampitti nu deebisa. Tiraampitu iyyuu maal jedhee nuti biyya quuftuudha, biyya waan mara qabnu, biyya dandeettii guddaa qabnu. Kanaafuu wanni tokkichi namarraa kajeelluu fi kadhannu hin jiru jedhee asoo torbaan lama hin gahin boodaani waan hafuura ittiin baafatan, waan harkatti diratan, waan funyaanitti godhatan dhabee China fi Kooriyaadhaan nu dhaqqabaa jedheetiin hin kadhate jechuudha. Kanaafuu namni uf gahee hin jiru. Isaa gad deebineetiin wayitii uummata keenya biratti gadi buunu ammoo qabaataanillee rakkataanillee dhugamatti dhukkuba kanaan qabamuuf deemaa. Rakkachuu guddaa keessa seenuuf deemaa. Ikoonomiin isaallee gadi bu'uuf deemaa. Ka warra hin qabne silaafuuyyuu daaraa ta'a. Ka fardaa yoo dheessu ka lukaa maal eegaa jedhe. Ka hiyyeessi dureessi wayitii akkasitti gadi bu'u. Ka ammootu homaan qabne sadarkaa inni irra gahu xiinxalluu waan dandeenyuuf wanni nu dhaaman rakkina guddaa as deemaa jiru kana akkuma jedhame karaa dinagdeetiin illee karaa fayyaatiin illee karaa beelaatiin illee karaa waan adda uummata keenya irra gahuu danda'u yoo walii birmanne qofa keessaa bahuu dandeennaa jenna nuti akka Global Commando Foundationitti uummata keenya ka biyya alaa jiru guutumatti ilmaan Oromoo namoota adda addaatis kan Oromoo hin ta'inis yoo ta'u taate rakkina kanaaf birmachuun amma waan qabnu uummata kanaa kennuuf amma waan dandeettan hunda isaa karaa dandeettan hundaan godhaa waan isinirraa hanqateettiin hin jedhe faranjootas ta'e namoonni adda addaa namoonni tola oolummaadhaan beekaman hedduutu jira. Warra akka emergency fund waan adda addaa jedhameetiin bakki adda addaa jirantu jira. Kana warra miseensota keenya karaa Awurooppaa fa'aa nu dhaaman tu jira. Haga danda'amaniin namoota sanillee dhaqqabuudhaan tola ooltummaadhaan uummata waa qarqaaruu danda'u hunda isaa irraa waa funaanuudhaan uummata kanaa kennuu qabna. Wanni dhumarratti an jechuu barbaadu. Asoo amma uummata kanaa waan godhin, asoo uummata kanaa waan darbin, haa guddatu haa diqqaatu. Boru afaanuma uummanni keenya suni akkanatti dhume jennee ittiin dubbannu akka hin qabaanne dhaamachuu barbaada. Jala sarareetiin hin jechuudha. Asoo arra waan godhin, asoo nama tokko lubbuu isaa hambisuu hin danda'in, rakkinna haga inni bal'atu hin argina. Balaa kana akka inni addunyaa raase hin argina. Manuma teennee TV ilaaluudhaafi nama du'e laakkahuudhaafi dhibdama isaa kana qofa walitti haasa'uun bu'aan qabu. Wal dammaysaa, wal kakaasaa, onnee teessan banaa. Eenyutu waan kana jalqabee bira tara abbaan maan fedhee jala haa qabu. Abbaan maan fedhee isin haa bilbilu. Abbaan maan fedhee karaa kanatti waa darbi jedhee isin haa gaafatu. Darbaa waan dandeettan. Kun amma eenyutu waa jalqabee eenyu kana godhe eenyu kana jedhe maqaa maalii waan itti ilaalamu hin jiru jechuudha. Karaa danda'ame hundaan dhukkubuma kana lafarraa dhabamsiisuudhaaf uummata keenya irratti balaa gahuu danda'u xiqqeessu yoo dhabamsiisu ka dadhabnu taate. Kana irratti haa hojjennuun dhaamsa kiyyaa uummata keenya ammoo ka biyya keessa jiru waan kana tuffataa jirtanii waan duutti heddummaatee isin bira hin gahiniif tuffataa jirtanii waan akka gaariitti uummanni dhaqqabameetiin ilaalamee yookaan qoratameetiin namni haganaa qabame jedhamee isinitti hin himaminiif tuffataa jirtanii. Gaafa isin bira gahe gaafa uummanni kun qoratamutti gadi siiqe waan amma lakkoofsa amma himamu kanaa miti lakkoofsa amma jedhamu kanaa oli namni dhukkuba kanaan qabame jechuudha. Gaafa duuti gadi buuteetiin mana marageetti ammoo tuyyuu karaan itti dhaabatu hin jiru. Kanaafuu haga dandeettanitti walirraa dhaabadhaa. Akkuma warra fayyaa irraa gorsi kennamuun addaan sissiiqaa dhaabadhaa jechuudha. Gabayaa hir'isa. Karaa ammoo tuyyuu makiinaa yaabbatan kanarratti wal dhiibuu wal akkas godhuu kanarraallee dhaabadhaa. Heeraa fi seera mangistii wanni baase balaa guddaa duubaan dhufaa jiru beeka. Isinitti mul'ee haadhamu malee jechuudha. Maalii isin rifachiisuu dhabuun isin ammoo baraarugseetti namni sodamaanuyyuu akka laamshayeetiin hin hafne jechaadhaaf qabachuu hin danda'a mootummaan garuu dhukkubni kun hamaadha haga amma himame kana oli kana ta'uu hubattaniitiin uf eeggadha maatii hundatu bakka takka xuruurama makiina tokkoon deemaa jirtan nyaata sira wanni tokkorraa nyaataa jirtan bakka tokko sagadaa jirtan
haga dandeettanitti dhaaba asoo ka dhaabachuun danda'amu taate dhukkubni kun dhukkuba faranjii qofa ta'ee ka dhaabatu ka ta'u taate makka maa cufame madiinaan maa cufame dhukkubni dhukkuba faranjii qofaa miti dhukkuba ilma namaa qofa mara kana ta'uu hubateetiin ummanni kenna wal haa gorsu walitti haa himu sodaachuu qabna ka gugurdaan sodaate ka beekaan sodaate ka caalimni caaqilli namni waa hundi ka beeku ka ofirraa dhowwuu danda'u dheessee manatti galeetiin sodaateetiin dhaabadhaa namaan jedhu nu ammoo ka akkanaan itti gadi fiineetiin gabaa keessatti walitti dhufnu du'a taasisaa waliin ta'en kun daangaa malee waan garaa nama nyaataati eegas hin nadaamoytanii ufduba nadaamaan ufduba naman deebiftu ufa eegaa jechuun barbaada ummata biyyaatiin ka ala jiru waan dandeettanii qarqaara mana kan kee dhiisiti qoodii kenniif waan qabdurraa jedhaan. Arsibale warasi kofi mandoti kabulala fi wajale burka saba madauma oromole arsibale warasi kofi mandoti kabulala fi wajale